የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት አላችሁ? እንደተለመደ እንግዲህ የተሰረቁ የወንጌል ቃላት በሚል ርዕስ ጀመርነው ትምህርታችን ክፍል 3 ዛሬ እንቀጥላለን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ ሲተረጎም የተዛቡትን የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ብዙዎች የጠፉበትን ዛሬ ደግሞ በተቻለ መጠን ሳያውቁ ለጠፉት ደግሞ በቤቱም ኖሮ ደግሞ ግራ ለተጋቡት መልስ እንዲሆናቸው እነዚህ መጽሐፍ እናያለን ማለት ነው። ባለፈው በአንደኛና በሁለተኛ ክፍል እንደተረዳችሁት ብዙ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁንም ከወደዳችሁት ለወንድሞቻችሁ አጋርታችሁ ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንትም ደግሞ ጽፋችሁልን አንዳንድ ነገሮችን መማማር እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ይሁን። ተከተሉኝ። ጃላተምቶን ማቲወን ዋቀዮ ነጌኝ ክርስቶስ bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u akkam jirtu jecha wangeelaa ataman jennee barumsi jalqabne gaa har'ammoo kutaa sadaffaa isaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kutaalee darbeerraa waan baay'ee akka bartan abdiin qaba. Keessattuu ijoolleen ortodoksii wangeela afaan oromoo qofa fayyadaman afaan amaariffaa kan hin beekne haala adda addaatiin namoonni adda addaa warreen hin amanne barumsa isaaniitiif akka mijaa'utti jecha wangeelaa dabsanii hiikanii ijoolleen hedduun karaa mana amantii irraa kan baranii jiruuti. Isaaniif deebii akka ta'uuf ijoollee mana amantii keessa jiranis immoo jajjabeenya akka ta'uuf jechoota adda addaa kaasnee ni maranne jechuudha. Egaa har'aboon kutaa sadaffaa haala kanaan ilaalla jechuudha. Kutaalee darbeerraa waan baay'ee baratan jedhee abdiin qaba. Yoo isinitti tole sheerii walii godhaatii laayikii godhaa. keessan immoo meseejii naaf barreessuudhaan kutaa sadaffaa isaa haala kanaan dhiyeessina. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 ላይ ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም፣ ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ አናውቀውም። ኤጋ nuhi eenyuyyuu taanaan amma fooniin hin beeknu, Kiristoosillee fooniin kan beekne yoo ta'e amma immoo haala kanaan hin beeknu jedha afaan amaariffaa isaa irratti. Gara afaan oromootti yommuu hiikan immoo maal jedhanii hiikanii Qorontos lammaffaa lakkoofsa 5 irratti egaa nuyi ammaa jalqabnee eenyunillee akka alaan ilaalamutti edanna miti, Kiristoosni iyyuu akka alaan ilaalamutti hedanne yoo ta'e si'achi akkasitti hin edannu jedhee lafa kaa'e jechuudha. Egaa xiqsiin kun yookaan caqasni kun yeroo baay'ee warri shakkitootaa warri gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kadhataa jedhanii ragaa adda addaa dhiyeessan isa akka barumsaanii isaaniif jajjabeessuuf akka barumsaanii isaaniif jajjabeessuuf jecha maal godhan jechuudha. Basigaa aanaaqawum kan jedhu kana fooniin hin beeknu, Kiristoosin kan foon hin beekne yoo ta'e illee ammaanan booda fooniin hin beeknu jedhee isa qulqulluun Phaawulos nuuf barreesse kan ammoo isaan maal godhanii jiranii alaan ilaalamutti hin beeknu hin edannu jedhanii sirreeffatan jechuudha. Akka barumsaaniif mijaa'utti akka namoonni isaan mormineef gocha Yesuus Kiristoos ni kadhata jedhanii barsiisan sana akka isaan jalaa hin faallesneef. Sababni isaas Kiristoosin ammaan booda jechuun du'aan booda du'aan ka'een booda foon hin beeknu yoo jedhe hin kadhata kan jedhu immoo isaan jalaa waan faallessuuf alaan ilaalamutti hin beeknu jedhan. Alaan ilaalamutti jechuunii fi foon hin beeknu jechuun maatii Waaqayyoo baay'isee garaagara jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa isaaniif akka mijaa'uuf jecha jechoota wangeela irratti barreeffaman amaariffarraa gara afaan oromootti yommuu jijjiiran akka isaanii mijaa'utti jiruudhaan ijoolleen baay'een akka mana amantiitii ba'an taasisu jechuudha. Kun egaa fakkeenyaaf kan ka'edha malee hedduun egaa haala kanaan jijjiiranii hiika hin taane itti kennuudhaaniin namoonni hedduun gara mana amantiirraa akka fagaatan taasisan jechuudha. Kanaafiyyuu isin immoo ijoolleen ortodoksii wangeela afaan oromoo ni fayyadamtu yoo ta'e afaan amaariffaa afaan wal bira qabdanii maal jechuu barbaade afaan amaariffaa qofa osoo hin taane afaanota biraarrees
wal bira qabuudhaan maal jechuu barbaade jennee hubachuun nurraa eegama. Akkuma jirutti yoo afaan Oromoo isaan barreessan kana fudhanne ta'e mana amantiirraa ni deemna. Akka isaan barsiisanittis Yesuus Kiristoos kadhata jennee lafa keenya jechuudha. Kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu ammaaf kutaa sadaffaarratti isa kana laallee jechuudha. Waaqayyoon laphee keenya jijjiiree akka isa beeknu akka isaa dhugaa isaa qabannuuf haa taasisu. Galatooma.